and gentlemen, ladies and gentlemen, akkam jirtan firoota wankiyya nagaa jirtanii waaqaf galanna hagayu egaa kabajamtoota keenya har'a itaalemii fi obboleettiti yarratti dhukee kaasufan taa kabajamtoota keenya dhiifama nagaa osoo isin hin jedhin kara dubbii ijootan seenee kabajamtoota keenya addaan babbannee jirra akka duraanii turaankii hojjechaa jiru we don't know dhiifama guddaa dhiifama yoon balleechee yoo balleechee illee dhiifama yaa hojii adda addaatiin biizii taaneti nutti toluu didee kanaaf dhiifama guddaa isin gaafanna firoota wankiyya har'ame tokko jedheetu jechuudha turaankii wayii yaadatan jira itaalemii fi obboleettinti gabaadhaa dhufaa jiranii so ani akkuma argaa jirtan gaazidha kuni bishaan garuu gaazii fakkeessate jechuudha akka jireenyi jechuudha natti ulfaatee godheetoo bakka akka marzii jechuudha akka marziitti yaaduu qabdan isin galee firoota walkee dhugeetoo jechuudha lafa kanarra gangaladha jechuudha akka nama du'u kee rabbi dhiifama naafaa godhu yoon balleeche ammarree irra deddeebi'eetoo dhiifama naafaa godhu rabbi ani jaaladhu rabbi ani halkanii guyyaa kadhadhu jechuudha dhiifama naafaa godhu so egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma argaa jirtan dhugeetoo jechuudha maalan godhaa sanaan booda dhugee fixee booda gaazii as keessatti xiqqoo naqeetoo jechuudha shittaan yookaan immoo fooliin haayilaandii kana akka gaazii didhittiin jechuudha jireenyi addunyaa tanaa akka isa jibbisiise jireenya addunyaa kanarraa dhiisneetoo karaa addunyaa sanitti deemuudhaaf so isa kana jechuudha akka nama du'ee of godheetan lafarra gangaladhaa mee riyaakshiniin obboleettitiyyaa fi riyaakshiniin itaaleen maalidha dhuguma hin bu'an immoo naaf mararaman immoo didhaa koo humbaa jaa immoo maal jalaa taate maal dhabdinaan jaa immoo isa kana waliin laalla waan ta'eef qaxaleewwan kiyya isin hunduu jechuudha haga dhumaatti viidiyoo kana hordofaa ilaalaa isin jedha viidiyoo kana immoo jechuudha oga laaltanii booda subscribe fi like godhaa ummata baay'ee bira akka gahu jechuudha isin galee kanarraa barumsa guddaa argattan jedhee yaada yeroo ammaa kana namoonni baay'een TikTok fi YouTube illee ta'ee jechuudha jireenya addunyaa kanaa isaan jibbisiiseetu jechuudha marzii adda addaa dhugaatoo addunyaa kanarraa boqochaa jiranii so wanti akkanaa kun gaarii miti waan nama fayyaadha waan ta'eef firootawwan kiyya nuundu wanti akkanaa yoo nutti dhufe maalidha kara waaqaa yaada keenya kara waaqatti gaddeebisuu qabnaa dhiifama nuufaa godhu jechuu barbaadetanii oromoon kiyya horaa bulaayi viidiyoo kana haga dhumaatti hordofaayi kara paartiitu taaseen chaw. Hello ashama agaa jirra jirtanii beeksisni kun warreen YouTube bitachuu barbaadan akkuma argaa jirtan viidiyoo baay'ee ofirraa qaba subscriberii 44 kaffaltii kara doolaara 10 ofirraa qaba isin hunduu yoo bitachuu barbaadan karaa keessatti nattaasaay egaa kabajamtoota keenya kun egaa argaa jirtan akka sirnaan isinitti dhaga'amu kan sagalee kanaan riikardii gochaa jiru jechuudha so ilaalaa akkuma argaa jirtan jechuudha firootawwan kiyya bishaan kana nan dhuga garuu jechuudha kana dhokseetoo aayidiyaa yookaan immoo yaada biraataan uumaa jira jechuudha isheen tun immoo kan marziite jechuudha gaazii osoo hin dhiifamaa marzii jechuudha baadoodha akkuma argaa jirtanii garuu akka nama dhugee jechuudha zararameetu jechuudha wannoo kanarratti jechuudha finxaafi kanarratti kan kufa jechuudha so I think as gaanii jiranii so reaction jara kana maalidha oromoowwan kiyya hin dhugu maalan bakka kana wannoodha calliseetan kufa qo'a akkuma argaa jirtan qo'a akkuma argaa jirtan kan asirratti ofirratti gannaqa qo'a Hingaa jechuudha ofirrattan amma kun marziidha jechuudha marziin amma dhugeetan jira jechuudha baaduudha bakka baaduudha asittan kufaa isaan akkuma dhufaniin jechuudha
maal naan jedhanii kana jechuudha yookaan asirra nuuf ciibsa jechuudha kan akkana jechuudha ilaala. Isa kan jechuudha kuma argaa jirtan yookaan immoo ofirraa baasuu sirraa kan manna kan bakka akkuma taate basma aabul qadaada wayii qabda bakka akkatti ofirra ciisa jechuudha akka nama du'e bilbilli kun garuu asaa taa'u jechuudha. Muka akkana wayyaa akkanas wayyuu normaalii qoy muka ifa muka qoy dhufan amma dhufaa jiran yoo ta'e dhufanii jiran bakka akkanatti dhufanii jiran. Wayo, aku ni mau sedikit ye cara sedikit bibirnya. Wayo, tidak. Oh itu belum dah. Aku mau pergi nak duduk dulu. Aku mau pergi nak duduk. Ah, minum batu, batu me. Tidak. Kau batu me. Bilbilang mau nak pergi nak duduk. Kau kamu dah. Bilbilang aku dunia ke. Ah, yang paling tinggi kau. Bilbilang mesti kau. Itu aku ni kan sekarang. Dia cuma cari duduk tahu ya. Bodoh kata ni saya koin. Bodoh kata na. Kau bilbil fish. Anja cun agak amat aman anjur. Kamu tu pergi nak duduk ni guda. Kau ati kau kamu tu pergi nak ah. Hindi. Oi Annan fi dimal pergi kecha. Annan dah emang. Yo isa waya. Tidak umat udah. Kau anak gatte deh apa? Mujak ke ho kamu tu pergi nak duduk sih. Hah? Kau kamu tu pergi nak duduk sih kan? Ni fi dimal. Kau yang orang ni. Ya orang. Orang, anda sama dah, anda. Mana?
Ara bro, ara. Abu dhiifama naa godhaa dhiifama yoo balleesse. Maalo yoon balleesse dhiifama. Nan tura ture aannan dhugaa osoo sila waan fiddee dhugaa. Nan tura ture dhiifama yoon balleesse. Yoon balleesse. Dhiifama yoon balleesse. Haadha naa ta'ee dhiifama yoon balleesse. Ndee aannan obaasuuf sooma keessa aannan obaasuuf ta'ee dabja. Taara this is big shame. You don't have to do it. Dhiifama obboleetti dhiifama. Dhiifama. Xinikaaree guddaa. Dhiifama yoon balleesse. I am so sorry Gabba grocery. Nabi grocery. Yoon balleesse dhiifama. Atu yoon balleesse dhiifama. Abe. Ya Frankie hojjedha video hojjedheen beeku kanaafan qabe Frankie hojjedhe. Dhiifama yoon balleesse. Video akkana video biraa meeqatu duumaleen beektu. Zeetu gosa akkanumatti lama taatanii. Yoon balleesse dhiifama. Wayini maalo. Kan akkatti amma narkoota sun dhukkuba dhugaa. Jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota keenya naa milkaa'ee jira. Garuu immoo jechuudha aannan natti fidan. Amma immoo yeroo soomiti waan ta'eef inni narfade. Dhuguma aannan obaasuuf. Nagaadha nduutaare. Aannan jettaati gisee. Dhuguma dhugdee waan aannan. Yoon balleesse dhiifama. Yoon balleesse dhiifama bakka. Bareeduti. Bakka dhiisee. Yoon balleesse dhiifama. Maal goonare yoon balleesse miti balleesse amma bakka. I'm sorry guys. Yoon balleesse dhiifama. Kabajamtoota keenya I think naa milkaa'ee jira. Sila xiqqoon ture hidheen barbaadee tureyyuu garuu isaan immoo akkuma argaa jirtan jechuudha. Aannan natti fidanii yeroo amantii warri ortodoksii hordoftan yeroo soomiti akkuma argaa jirtanii. So isa kanaafan wannoodhe malee silaa nan tursiisa nan rifachiise hidheetan tureyyuu. Egaa isa kana jechuu barbaadetanii anyways mee kara isaaniitan isin gaggeechaa. Sorry. Kabajamtoota keenya tu dhiifama guddaa yoon balleesse. Akkasumas immoo ishee obboleettii ya Burtukaanii dhiifama yoon balleesse. Sorry. Gabbaa grocery. Dhiifama. Egaa kabajamtoota keenya akka ittiin bohaartan akka ittiin bashannantan abdii guddaan qaba. Warreen chaanaalii kanaa haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka wal bira dhaabbannu sin jedha. Babbannee jirra. Suuta jechaatu jechuudha. Ammaan booda pirankii diraamaa adda addaa hojjennaatu jechuudha. Isin bohaarsuuf ni yaalla. Obboleettiin teenyaallee jechuudha. Galatoomii. Horaa bulaayii nagaan jedha. Wanna waan dubbattu? Nagaan jedha.